Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtanis naa ga'u. Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii kun qophii yeroo maatiiti. Egaa qophii yeroo maatiin yeroo hundumaa maatii fakkeenyummaa qaban akkasumas barattoota ciccimoo iddoo garaagaraatti isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatamanii ijoollee. Guyyaa har'aas immoo magaalaa Dukamne deemnee maatii fakkeenyummaa qaban ijoollee isaanii haalaan hordofaa jiran eenyu jennee iyyaafannee qophii kana isin biraan gochuudhaaf jenna. Guyyaa har'aa keessummaan keenya eenyu jedhamu? Ijoollee isaaniitiif immoo maal hojjechaa jiru? Ijoolleen isaanii immoo barnootatti haala kamirra jiru kan jedhu immoo qophii keenya irraati kan isin argitanii. Kanaaf immoo xumura qophii keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'uu isin jenna. Turtii gaarii. Maqaan koo Abdataa Gammadoo jedhama. Gaheen hojii koo abukaatoo dhuunfaati. Ogeesseeraa jechaadha. Abbaa Amiinii fi Amiinaa fa'a warra jalqaba dhalatanidha. Achumaan ammoo lakkuudhasi. Akkuma argitan kana dhiiraa fi intalasi. Warra kana hojiinu ijoollee jahaati jechaadha. Ani maqaan koo Lubaabaa Hussein jedhama. Haadha ijoollee kana hundaati. Maqaa isaanii tokko tokko waamuus baadhu. Haadha Amiinii, Amiinaa, Kariimaa, Biyyasaa, Bilisummaa fa'a fi haadha warraa isaaniiti. Maqaan koo Barataa Amiin Abdataa jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Obboroo Akaadaamii sadarkaa tokkoffaa. Kutaan koo immoo kutaa 6ffaa Afaan Oromoon baradha. Maqaan koo Amiin Abdataa jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Obboroo kutaa 6ffaa. Maqaan koo Biyyasaa Abdataa jedhama. Kanan baradhu Obboroo Akaadaamii jedhama. Kutaa 2ffaan baradha. Tole egaa carraa nuuf kennitanii egaa isin wajjiniin gaaffiif deebii gochuu akkasumas illee keessummaa yeroo maatii keenya waan nuuf taataniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffanna. Ijoolleen keessan barnootatti cimoo akka ta'an akkasumas illee isin maatii ijoollee yeroo yerootti mana barumsaa keessatti hordofuudhaan fakkeenyummaa akkasiin qabdan mana barumsaa keessan irraa yookaan mana barumsaa ijoolleen kun baratu irraa odeeffanneeti kan nuti dhumne. Kanaaf mee ijoolleen keessan barnootatti maal fakkaatu? Cimaniiti kan wal dorgomaa kan baratanii nuti illee waan dandeenye immoo deeggarsa goonaa jechaadha. Kan mana barumsaatti illee haala isaan itti barsiisan dhaqeetan hordofa. Yoo xiqqaate torbetti guyyaa tokko dhaqee mana barumsaa waan isaan baratan rakkoo jiru nan gaafadha barsiisota. Hoo rakkoon jiraate immoo battaluma sana barsiisaa wajjin wal qunnamee yookaan immoo daayirektaraa wajjin wal qunnamee waan sana sirrii akka sirratu taasisa. Dabalataan immoo manatti illee barsiisaa nama 2 manatti akka isaan barsiisan haala mijeessee fiitan manatti barsiisaan namni 2 dabareedhaan shiiftii walii kennanii barsiisu deeggarsa akka maatiitti isaaniif godhu isa kanadha jechaadha. Haalli nuti ittiin qo'annu akkuma barataa kamuu saatii keenya yeroo keenya seeraan itti fayyadamuudhaan qo'annaa keenya akka barnoonni nu eelan darbinetti hojii manaa keenya hojjechuudhaan maatii keenyas kan gargaaru yeroo keenya qoqqoddachuudhaan qo'annaa keenya jabeeffannee barnoota keenya hordofaa. Jalqaba irratti yoo ilaalle sagantaa malee qo'achuun miidhaa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf sagantaa malee ammas barumsa tokko yoo qo'anne barumsa sanarra waan oolluuf kan jalqabayyuu qaban nu harkaa baduu hin danda'a. Kana malees immoo yoo sagantaadhaan qo'anne yeroo keenyas nu qusatan jalqaba. Inni lammaffaa immoo yeroo keenya nuuf qusaate jechuun immoo wantoota garaagaraa guyyaa tokko keessatti hojjechuu qabna. Daqiiqaan tokko barattoota sirriitti na dhaggeeffadha. Daqiiqaan tokko barattootaaf bu'aa guddaa qabdi. Sekoondiin tokkos daqiiqaa qofa osoo hin taane sekoondiin tokkos jalaa badii jechuun qabxiin isaanii hir'ate yookaan qabxiif qofa osoo hin taane beekumsi isaanis gadi bu'a. Egaa maatiin egaa ijoolleef bu'uura waan ta'eef ijoollee kan hordofu maalirra akka isaan oolan eessa akka isaan oolan kan hordofu maatiidha. Kanaaf hordoffii akkamii gochaa jirtu isin? Ana akka haadha tokkootti waa'ee isaanii wanta hordofu ka'umsa amma xumuraatti duukaan jira. Ba'anii amma galanittis nan hordofa. Wanti achitti dhaqee akkan hordofu barbaachisus yoo jiraate amma mana barumsaattis deemee tan hordofa. Ijoolleen karoora qabu sagantaas baafataniitu kan qo'atanii yeroo isaanii akka isaan hin qisaasessine
isaanis yeroo isaanii of jalaan qisaasessanii sa'aatii barumsaa isaaniitti barumsa isaanii akka isaan hordofan sa'aatii qo'annoo isaaniittis qo'annoo isaanii akka isaan seeraan qo'atanii fi eega qo'atanii bahanii booda akkuma barattoota kamii akkuma ijoollee kamiiyyuu taphni hin barbaachisa waan ta'eef yeroo xiqqoo kennee fi hin taphatu sammuu isaanii akka isaan boqonnaa argatan nan taasisa. Manaas waan isaan na gargaaruu qaban ittiin himaa. Yeroo na gargaaranii fixanitti ammoo akka isaan deebi'anii qo'annaa isaanii itti fufanii fi kan bor deemanii baratan akka isaan mijeeffatan ittiin himaa. Sa'aatii hirriba isaaniis seeraan akka isaan gizeedhaan rafanii gizeen ka'anis haala mijeessaa fi. Akka maatiitti jalqabaa kaasee ijoollee kana tarii haala nuti kan baranne haala amma isaanii xiqqoo mijataa ta'e kanatti miti. Haalli nuti itti baranne xiqqoo ani kanan itti baradhe naannoo manni barumsaallee hin jirree fi rakkoon barnootaa ture waan ta'eef amma garuu ijoollee kanaaf haala barnootaa akka waan na mudate san akka isaan hin mudanneef ijoollee kanaaf haala barnootaa waan fedhii isaanii akka barsiisaan kan mana barumsaatti illee haala isaan itti barsiisan dhaqeetan hordofa. Yoo xiqqaate torbetti guyyaa tokko dhaqee mana barumsaa waan isaan baratan rakkoo jiru nan gaafadha barsiisota. Hoo rakkoon jiraate ammoo battaluma sana barsiisaa wajjin wal qunnamee yookaan immoo daayirektaraa wajjin wal qunnamee waan sana sirrii akka sirratu taasisa. Dabalataan ammoo manatti illee barsiisaa nama lama manatti akka isaan barsiisan haala mijeessee fiitan manatti barsiisaan namni lama dabareedhaan shiiftii walii kennanii barsiisu deeggarsa akka maatiitti isaaniif godhu isa kanadha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Mee barnootaan akkamiidha isaan hundumti isaanii sadarkaan isaaniis maal fakkaata? Ijoolleen kun barumsa wajjin wal qabateeti gidduu jalqaba mana barumsaa sheer Itoophiyaa magaalaa Baatuutti argamutti jalqabanii keejii tokkorraa kaasanii achitti baratanii haala jijjiirraa iddoo hojiitiin karaa magaalaa kanatti dhufne asitti ijoollee barsiisuu jalqabe. Gidduu mana barumsaa sana karaa mana barumsaa kanatti dhufanitti xinnoo haalli barumsaa jala addaan ciccitee ture. Mana barumsaa wajjin wal baruu fi qilleensa naannoo wajjin wal baruu irratti xiqqoo sadarkaa irraa waan jedhanii turanii amma garuu sadarkaa isaanitti deebanii jiru. Haalli illee mijatee fi jira. Mana barumsaatii fi qilleensaanis wal baranii jiru. Akkas jechaadha. Sagantaadhaan qo'achuun barattootaaf faayidaa inni qabu tokkoffaa sammuu isaanii akka bilchaatu taasisa. Sagantaadhaan gaafa qo'atanii barnoonni siin galaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf barnoota tokko qo'atanii itti aansanii ammas isuma irra deddeebi'anii qo'atanii hin galuu fi sagantaadhaan garuu kana qo'atanii ammas kan biraa yoo itti aansanii qo'atanii sagantaa faayidaa sagantaadhaan qo'achuu akka sammuu isaanii bashannansiisa barnootis galuuf barattoota fayyada. Jalqabatti sagantaa baafatanii qayyabachuudha. Sagantaa baafatanii yoon qayyabanne barnoonni hin galuufi. Kanaafiyyuu sagantaa baafatanii qayyabachuu qabu. Ijoolleen keessan barnootatti akka isaan cimoo ta'an egaa mana barumsaarraa dhageenyerra. Mee akka isaan barnootatti cimoo ta'aniif maaltu isaan gargaara? Akka isaan gargaaru kan taasisu tokkoffaa mana barumsaa haala mana barumsaa ilaalee mana barumsaa kanaan dura isaan itti barachaa turan ilaalee hir'ina mana barumsaa sana keessa jiru ilaalee mana barumsaa jijjiiraaf. Ijoolleenis uumamaanis hubannoo qabu, fedhii barumsaa qabu uumamaanuu jechaadha. Inni lammaffaan ammoo lakkuu waan ta'aniif waliin dorgomu. Lakkuu waan ta'aniif isaan wal dorgomu iddoodhuma wal jijjiiru. Sadarkaa irratti jechuu kooti. Kanaan alatti kan jiru ammoo nutis ammoo akka maatiitti gahee keenya bahanna waan ta'eef kuni gahee fi dirqama keenya waan isaaniif ta'u ammatti umrii kanatti akka isaan barumsa sirriitti qabatan haala mijeessuun gahee fi dirqama keenya waan ta'eef gahee keenya bahanna. Gahee keenya barsiisaa isaaniif haala isaaniif qo'achiisee waan isaaniin galle gaafatanii irraa hubachuu danda'an haala mijeessinaa fi kanaan haala gaarii keessa akka bahan yookaan sadarkaa gaarii akka onna jedhanii fi hubannoo gaarii akka isaan argatan
kan taasise isa kana jedhee tanama. Xiqqoo fooyyeffadhu kan na gargaare yeroo kootti sirnaan fayyadamuu kooti. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gara gadiirraa kutaa gara gadiirraa kaasee hamma ammaatti qabxiin koo fooyya'aa deeme. Sababni isaa yeroo koo seeraan qooddadhee waan itti fayyadameef jechuudha. Amma fakkeenyaaf barataan tokko yeroo isaa qoqqooddatee sagantaadhaan qo'achuu qaba kan jedhamu guyyaa guutuu qo'achuu qaba osoo hin taane yoo garuu sa'aatii taphaa, sa'aatii qo'annaa, sa'aatii hojii jedhee bakka garaagaraatti qooddatee yoo hojjete garuu hin bashannanas barnoonni siin galaaf maatii isaa siin gargaara jechuudha. Namni sun karaa baay'eedhaan fayyadamaa ta'a. Barattoonnis immoo qabxii isaanii akka fooyyeffataniif yeroo isaan irratti hojjechuu qabu jedha. Jalqaba fedhii isaanii gaafannaa waan isaan nutti himan ammoo sirriitti danda'ama jennee itti himnaa, amansiisnaa, gammachiisnaa jechaadha. Gaafa gammachiisu waan isaan barbaadan kana godhi jennee gaafa itti himnu waan sana ta'uudhaaf hin onnatu. Kanaaf hin dandeessa. Amma yoo isaanii qormaata fakkeenyaaf qabxii 2 qabxii 3 faa yeroo isaan dhabanii dhufan 40 irraa qoramanii qabxii 2-3 dhabanii yeroo isaan dhufanii mee maaf dhabde jennee gaafanna. Teessisee jechaadha yeroo kennee teessee gaafadha natti himu. Kana seetan dhabee kan akkasitti dhabee gaafa natti himu lakki ni dandeessa mee irra deebi'ee hojjedhu jeetan gaafan hojjechiisu. Kanaafuu tasgabbaa'een hojjenne malee kana booda dhabuu jedha keessuma amiin xinnoo hin jajjara waan ta'eef ani kana booda dhabuu jedha gaafa qabxii tokko kan qabxii 2 dhabee dhufu waan sana gaafa irra deebisee itti agarsiisu mee ufuma hojjedhu kan kee hojjedhu ani toona hojjetin mee ufuma kee hojjedhu jedhee gaafa itti agarsiisu yoo hojjetu ni argata waan ta'eef kana booda dhabuu jedha. Kanaafuu haala kanaan onnachiisaa jechaadha. Isuma akka inni onnatee deemu taasisaa jechaadha. Leleyo ibsituu dukkanaa saansii fi seenaa allaa fi odaa sasakaa irraa walawaasaa irraa waraabbatuu aloonni beekumsaa leelloo. Egaa yeroo baay'ee maatiin hojiitti qabamuu danda'a, ijoolleedhaa wajjin yeroo dhabuu danda'a. Isin akka maatii kanaatti yeroo keessan akkamitti qooddanii ijoolleedhaafis yeroo kennaa yeroo keessan itti fayyadamaa jirtu? Kana wajjin wal qabateeti ani hojiidhaan baay'ee yeroo hin qabu. Hojiin abukaatummaa yookaan immoo ogummaa seeraa kuni baay'ee yeroo siin kennu hin baarrisitaa dhaddacha deemtee falmitaa mana murtiitiin qophooftaa waan baay'eetu jiranni. Kanaa jecha yeroo bal'aa hin qabu waan ta'eef kan ofii hin qaqqabne barsiisonni akka hordofan taasisa. Barsiisonni gaafan jedhu barsiisonni kan mana barumsaatti itti baratanii jira. Kan ammoo manatti hordofan barsiisonni namni 2 jiru. Barsiisonni wajjin wal qunnamaa jechaadha. Karaa kaan ammoo haatillee nama barateedha. Kanaaf karaa haadhaatiin akka ishiin hordoftu taasisa. Anammoo kan qaqqabe naan ilaala haala kanaan hordofna jechaadha. Bakka isaaniin jirretti ammoo ofuma kootii bakka bu'eetan maalirra akka isaan oolanis nan gaafadha. Yoo achitti haalli hin tolleefis maaliif jedheetan gaafadha. Waan sirratuufi qabus hamma mana barumsaatti deemnee sirreessinaaf jechuudha. Manattis yoo isaan galan bakka firii taanee komiin jiru cingee waliin rakkisnu firii taanee waan hundaa isaanis waan keessa isaanii baasanii natti himu. Nutti himu waan keessa jiranillee waan isaan rakkises hundumaa ifa godhanii waan himaniif akkaataa isaan himaniin sirreessinaa wanti isaan rakkisu yoo jiraate. Maatiin keenya amma ammaatti deeggarsa baay'ee guddaa ta'e nu godhaniiru. Carraa kanaan immoo isaanis baay'ee galateeffachuun barbaada. Deeggarsi isaan amma ammaa nu godhanii barsiisaa manatti nu mindeessuudhaan akka isaan sirriitti nu qaraniif karaa nu bananiiru jechuudha. Barsiisota keenyas carraa kanatti fayyadamuudhaan galateeffachuun barbaada.
maatii keenya immoo amma ammaatti akka nu bakka kana keenyuuf baay'ee nu gargaaran jechuudha. Kanaafuu galateeffachuu barbaada. Deeggarsi maatiin naaf godhanii baay'ee guddaadha fi gaariidha. Kana jechuun immoo wantoota garaagaraatiin deeggaru kan maatii koorraa baradhu akka seeraatti immoo durbi tokko haadhatti dhiyaatte abbaa caalaa. Kanaafuu immoo haadha koorraa wantoota garaagaraan baradha. Wantooti irraa baradhu fakkeenyaaf yeroo kootti akkaataa itti qusadhu na gorsiti. Kana malees immoo wantoota garaagaraa na gorsiti. Saansi qorichuma nu barsiise fayyuma galamaan nakka'u gochumaan naaf ta'u waan hundaa mimmiidheesse of qulqulleesse harka koo dhiqadhe miila koo dhiqadhe ciree koo nyaadhe gara mana barumsaa nan deema. Saansi qorachuuf dhachuudhaan argee isa jajjabeeffannaa gibeerraa nu beeka gibeerraa nu beeka. Egaa ijoolleen mul'ata qabu. Yeroo baay'ee ijoolleen mul'ata qabu. Mul'ata isaanii kan immoo beekee kan keessatti guddisu maatiidha. Yookaan bakka isaan gahan akka kan qajeelchu maatiidha. Akka maatii kanaatti mul'ata isaanii beektanii qajeelchuu guddisuu irratti maal hojjechaa jirtu? Kanaaf ka'umsi inni guddaan sagantaa televezyiinii keessanidha. Ijoolleen televezyiinii teessee ilaalti. Gaafa televezyiinii ilaaltu sagantaa keessan baay'ee hordofu ijoolleen keenya. Akka isaan jalqabumaa akka isaan fiilmii garaagaraa hin ilaallee fi sagantaa qophii ijoollee, sagantaa qophii gaammee fi akkasumas sagantaa barnoota dabarsu sagantaa garaagaraa hoo jiraate sagantaa kan akka hordofan haala mijeessinaaf jecha sa'aatii isaan boqonnaa qabanitti. Kanarraa ka'eeti kana waan ilaalaniif ijoolleen kun sagantaa akkasii kana waan ilaalaniif hin onnatu jechaadha. Isaanumtu mataa isaaniitiin sagantaa sana ilaalanii hin onnatu akkasin ta'a akkasiin godhaa jedhan waan ta'uu barbaadanillee achuma ilaalanii ani paayileetii ta'uun qaba ani dooktora ta'uu qaba jedhanii ufuma isaanii waan fedhii isaanii waan keessa isaanii jiru ibsatu jechaadha. Kan ammoo nuti illee ni gaafannaa gaafa gaafannu gaafan galee amma yeroo tokko yeroo bashannanaa fa'aa yeroo mana keessatti taphannu fa'aa yeroon gaafadhu ani paayileetii ta'uun barbaada ani dooktora ta'uun barbaada ani barsiisaa ta'uun barbaada jedhanii ofumaa isaanii fedhii isaanii waan yaada isaanii keessa jiru ibsanii waan sanarratti ammoo onnatanii fakkeessaniiti hojjetu jechaadha. Barsiisaaf of fakkeessanii ani isin barsiisaa taa'aaf jedhu mana keessatti jechaadha. Nuunillee nu teessisanii ani isin barsiisaa taa'a jedhanii aktii barsiisaa sana yookaan ammoo gocha barsiisaan daree keessatti isaan barsiisu sana fakkeessanii nutti agarsiisu jechaadha. Kanaaf firiideemiin nuti illee mana keessaa kenninuufii fi miidiyaa irraallee ilaalan miidiyaa sagantaa gaammee kanaaf akka isaan ilaalan kenninuuf irraa ka'ee kanarraa ilaalanii onnatanii jiru. Waan gara fuulduratti ta'an onnatanii jiru. Sadarkaa kamuu akka bahuu danda'anii fi barnoota isaaniitiin hamma fuulduratti sadarkaa olaanaa gahuu akka danda'an isaan beeku itti onnatanii abdatanii itti deemaa jiru jedhanii yaada. Guddadhee fuula duraatti erga barnoota koo fixee jechuudha. Saayintistii ta'uun barbaada. Ani immoo mul'ati koo fuula duraa dooktora ta'uu fi abukaatoo ta'uudha. Sababni aan kana filadheef immoo jalqaba irratti abukaatoo ta'uun morkii waan an jaaladhuu fi nama wajjin wal morkuu baay'een jaaladha. Kanarraa ka'uun immoo yeroo baay'ee barumsa irratti maaliif kan jedhu gaaffii nan gaafadha. Baadiyyaaf magaalaadhaan wal morkannaa isa kana immoo siran ilaala. Ati magaalaa maaliif filatte? Sababbiin ani magaalaa filadhee fi amma fakkeenyaaf magaalaan jireenyaaf mijattu waan taateef magaalaa filadhe.
Ani immoo baadiyyaan kanan filadhee fi ka'umsi hunda keenya yookaan immoo ka'umsi abboolii keenya duraanii baadiyyaa waan ta'eef kana malees immoo baadiyyaan magartuudha. Fakkeenyaa fi amma addunyaan teeknooloojiidhaan waan ka'eef malee wantootni garaagaraan jiru. Fakkeenyaa fi asitti wantoota ashagaman yookaan immoo wantoota warshaa seenantu hojjetama. Achitti immoo wantoota harka namaatiin yookaan immoo wantoota gaariitu hojjetama. Fakkeenyaaf yoon fudhadhee midhaan garaagaraa midhaan garaagaraa achitti oomishamee as dhufa. Kana ta'etti sirriidha. Midhaanii baadiyyaatti ni oomishama. Magaalaattis garuu oomishuu hin dandeenyu. Wanti nu argu hin jiru. Kan mi'a baadiyyaa argannu caalaa immoo miini nu magaalaatti fayyadamnu magaalaadhaa fayyadamnu qulqullina qaba. Warshaa keessatti maashinoota garaagaraadhaan qulqullina isaa eeggate kan bahu waan ta'eef magaalaa wayya. Tolee, bu'uurri kana hundaa maali? Bu'uurri kana hundaa baadiyyaadha. Nan amana isa garuu magaalaanii jireenyaaf mijattuudha. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa ni jiru. Karaan ni jira, ibsaan ni jira, bishaan ni jira. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa waan jiraniif magaalaa keessatti amma fakkeenyaaf teeknooloojiin baay'een babal'achaa jiru. Amma gara AI yookaan artificial intelligence illee gaafa deemnu magaalaa baay'ee gara teeknooloojiidhaan baay'ee kan deeme waan ta'eef baadiyyaan immoo amma fakkeenyaaf baadiyyaatti durbi tokko ituu da'uuf geesse akkatti mana yaalaa geessan illee jiru. Maaliif bu'uuraaleen misoomaan guutamne ka. Tolee, kanatti jetti kun sirrii ta'ee garuu immoo amma bu'uuraaleen misoomaa babal'achaa jiru. Kun immoo ragaan hundisaa naaf ragaa ta'a. Bu'uuraaleen misoomaa yoo babal'ate illee yoo jiraate illee garuu hunda isaa keessatti baadiyyaa hunda keessatti amma waliin geenye waan ta'eef bu'uuraaleen misoomaa guutummaa guutuutti ni jira jennee amanuu hin dandeenyu. Tolee, bu'uuraaleen misoomaa babal'achaa jiru. Kana malees immoo bu'uuraaleen misoomaa babal'achuu irraa kan ka'e immoo amma fakkeenyaaf wanta tokko yeroo jalqabdu ammuma ceetee gidduun geessu. Ammuma ceetee immoo hin fixxu, jalqabdee hin fixxu. Kanaafuu immoo amma jalqabaa jiru jalqabarraa gara dhumaatti deemaa jira. Kanaafuu immoo amma bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa babal'achaa waan jiruufi kanaan nama horkuu hin dandeessu. Egaa yeroo baay'ee maatiin ijoollee barsiisaa. Ijoollee barsiisuu duwwaatu hin taane ijoollee irraas egaa waan baratu qaba. Isin akka maatii kanaatti ijoollee kanarraa maal barattan? Amma kaarkulamii barumsaa kan dura ittiin barachaa turree fi kan ammaa jijjiirameera. Kan duraarraa amma jijjiiramee jira. Kanaaf inni amma jijjiiramee jiru kana keessatti waan yeroo ani baradhu hin turre gadaa ani hin baranne maatii keessatti maatiidhuma gadaan bulu keessatti dhaladhee maatiidhuma gadaan bulu irraa dhaladhee maatiidhuma gadaan bulu keessatti guddadhee biyyillee kanuma gadaan bulu keessatti waan of beekeef malee mana barumsaatitti gadaa jedhamee waan barsiifame hin jiru. Amma immoo isaanirraa kana barachaatan jira. Maaliif daftara isaanii nan dubbisa, kitaaba isaanii nan dubbisa. Isaaniif jecha gaafan dubbisu anis ammoo gidduudhaan wantoota kana waan akka gadaa, waan akka safuu kanniin waan barumsa haarawaa kennamaa jiru kana isaanirraallee baraa jira. Isaanis nan gaafadha. Maatiin gaa lammii bor biyya kana jijjiiruu danda'u horachuudhaaf maal gochuu qaba? Dhaamsa maatiidhaaf qabdan yoo jiraate. Maal ta'uu qabaata? Maatiin hundumtuu ijoollee isaanii reebuurra yookaan loluurra ijoolleen dhaloonni haaraa kun sirriitti hubatu waan namni itti himu. Waan namni guddaan raawwatu hundumaa ni beeku. Kanaaf ijoollee reebuurra itti himutu caalaa hubachiisutu caalaa. Gaafa itti himtullee himaansiisuun himansa dheekkamaa otoo hin taane suutumaan hoo itti himte wacani. Mana kanatti ijoolleen kun wacani yoo barbaadan
sagantaa taphaa bara gaafatu. Sagantaa bashannanaa gaafatu. Bakka bashannanaa nu geessi, laangannoo nu geessi, zuwaayee nu geessi yookaan baatuu nu geessi, soodaree nu geessi jedhanii gaafatu yeroo barbaadanitti. Akka fedhanitti mana keessatti iyyanii wocanii wanni hin jedhani. Kuni tasgabbii naamusaati. Haaluma kanaan maal ta'uu qabaata kan naannoosi yookaan ammoo hawaasni naannawaas ta'ee hawaasni biraa kan miidiyaa kanarraallee arguu danda'anii fi naannoo kanatti illee nu wajjin ollaa ta'anii beekan maal ta'uu qabu ijoollee isaanii dheekkamuu irra suuta jedhanii tasgabbiidhaan itti himuu amala gaarii akka isaan horatan taasisuu irraan kan hafe waa biraa hin barbaachisu. Dabalataan ammoo mana barumsaatti yoo isaan ergaman karaa mana barumsaa deemaniiru moo hin deemne achi gahaniiru moo hin geenye yeroo bahan ammoo sa'aatii meeqaa sa'aatii meeqatti akka isaan baratan beekuu qabaata jecha maatiin. Yeroo isaan achi bahan sa'aatii meeqa fudhatee gara manaatti galuu jedhanii haala kanaan hordofanii yoo isaan galan ammoo akkuma isaan galaniin dabtara isaanii irraa fuudhanii fi ilaalanii fi waan isaan barreessanii fi waan isaan qoramanis yoo jiraate ilaalanii wanni isaan dhaban yookaan ammoo wanni isaan jalaa hir'ate yoo jiraate maaf kana gochuu idda'anii otoo dheekkamuu hin ta'in kanatti sirreeffadhu sababa isaa gaafatanii suutumaan akkuma nama guddaatti sababa isaa gaafatanii bakka kana godhadhu akkanatti sirreeffadhu jedhamee akka itti himamuu fi hawaasni naannoo haala kanaan ijoollee akka batuu fi ummanni guutuun otoo akka haala sanaan kunuunfate ijoollee gaarii ta'a ijoolleen isaanii sadarkaa gaarii gahuu danda'u jedhee tayyaada. Nuti maatii ijoollee biraatiifis gorsi nu kenninu yoo jiraate ijoollee isaanii amma akkaataama humna isaatiitiin yoo guutummaa guutuutti mijachuufis baate akkaataama danda'een maatiin kamtuyyuu ijoollee isaatiif egeree ijoollee isaatiif yaadee hamma danda'een ijoollee isaa gara fuulduraatti ceesisuuf akka yaalu fi deeggarsa akka godhuuf maatii dhaamsa nan dabarsa. Barattoonni ganna kanaa barattoonni baay'een taphaan dabarsu barattoonni immoo taphaan dabarsuu hin qaban jechuudha ganna kana sababbiin isaanii ganna kana tapha qofaan dabarsuu hin qabnee fi kutaattaan qayyabachuu qabu kutaattaan immoo yoo qayyabanne cal jedhanii yoo kutaattaan seenanii barnoonni isaan dhibuu danda'a jechuudha barnoonni gaafa isaan dhibe immoo kufuu danda'u jechuudha yookaan barnoota isaanii miidhamuu danda'u kan biraa immoo tapha qofaan dabarsuu osoo hin taane sa'aatii walakkaa qayyabachuudhaan sa'aatii walakkaa immoo taphachuu qabu jechuudha dabalataanis immoo ispoortiiwwan garaagaraa hojjechuu qabu barnoota amantaas barachuu qabu jechuudha wantoota kanneen sa'aatii isaanii qoqqoodachuudhaan itti fayyadamaa ta'uu qabu jechuudha barattoonni. Akkuma barataa kamuu sagantaa baafachuudhaani kana malees immoo barattootaaf kanan gorsuu yookaan immoo ijoolleewwan garaagaraa kanan gorsuu akka isaan qayyabachuu qofa osoo hin taane immoo wantoota garaagaraa akka isaan baratanii sagantaa barumsa isaanii cinaatti yoo maatii isaanii gargaaran fakkeenyaaf wantoota garaagaraatiin amma fakkeenyaaf namoonni obboleewwan garaagaraa qabdanii galgalan taphachuu hin dandeessu yookaan guyyaa galgala immoo miila isaanii dhiquudhaan yookaan immoo wantoota isaan balleessan irraa dhorkuudhaan fi kanneen kana fakkaatan jechuudha maatii gargaaru. Duraan dursee kan galateeffachuu barbaadu rabbi na uume galateeffachuun barbaada itti aansuudhaan immoo maatii koon galateeffachuu barbaada abbaa koo obbo Abdataa Gammadoo fi haadha koo Aadde Lubaabaa Huseen galateeffachuun barbaada itti aansuudhaan immoo barsiisota kan koo kan manatti na qo'achiisan anaaf obboleettii koo jechuudha isaan galateeffachuun barbaada itti aansuudhaan immoo barsiisota mana barumsaa obboroo keessa jiran hunda isaanii barattoota hunda isaanii fi miseensota mana barumsaa sana keessatti argaman hunda isaanii baay'een galateeffachuu barbaada jechuudha yoo maqaa isaanii hin dhoofne hundi isaaniiyyuu akka naaf galatooman barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya haga yoonaatti kan isin daawwachaa turtan egaa qophii yeroo maatiiti egaa qophii yeroo maatii keenya irraatiin maatii obbo Abdataa Gammadoo irraa waan hedduu akkasiin barattan egaa abdii qabna. Egaa maatiin kun mana barumsaatti illee yeroo hundumaa barattoota kana hordofuu akkasumas illee manatti barsiisonni akka isaan hordofan
Darbees immoo maal keessa akka isaan oolan, maal akka baratan, maal akka hin baranne manatti hordofaa akka jiran egaa nutti himaniiti kan isaan jiranii. Kanaaf dhaloota amma jiru kana lammii bor biyya kana jijjiiruu gochuudhaaf bu'uurri maatiidha waan ta'eef maatiin dhaloota kana irratti hojjechuu qabaan egaa dhaamsa qophii keenyaati. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana ture hangammachumsaa kee ogeessa kaameeraa keenyaa Takkaallee Obsaa akkasumas immoo ogeessota istuudiyoo mara taanee isin faana ture. Egaa torbee dhufu immoo qophii yeroo maatii kan biraa qabannee hanga wal agarrutti nagaatti.